Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu amjalqab. Waggaa lama hidhamanii bilis jedhamuun naaf hin galuu jedhi Yaasoo Kababaa. Abbaan alangaa federaalaa biyya kanaa maqaa kee irratti barreesse qaama himata jedhu sana yookiin immoo waan himata jedhu sana irratti walalollee yoo barreesse jechuudha qabaniisi. Tigraayitti haleela qilleensatiin namni hedduun lubbuu dhabuu himan. Gabaa keessa nama hedduutu ture. Guyyaa isaa 6 irratti haleellaan kan eegale. Haleellaa kanaan kan miidhaman namoota nagaa gabaa keessa turanidha. Ani yeroos mana karambullaan ture. Kafaa'uun ataatamaan mootummaan waloo hundirmaachisuu akka hundeeffaman gaafatan. Kanaaf oduu dabalataa nu waliin turaa an Asli Galgalooti. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabanii ergamni taajabbii filannoo gamtaa Afrikaa rakkoo nageenyaa weerara COVID-19 fi hanqinni meeshaa filannoo haa turu malee filannoon biyyaalessaa tasgabbaa fi naga qabeessa akka ture hima. Pireezidantiin duraanii Naayijeeriyaa fi durtaan ergam kanaa Olusegun Obasanjoon taajabdoota naannolee 5 fi bulchiinsa magaalota 2 bobbaasuun adeemsi filannoo taajabuu isaa ibsa. Gambiraatiin gamtaa dhaabbilee waldaalee siviilii Itoophiyaa filannoo biyyaalessa Itoophiyaa irratti taateewwan yaaddessootaan mirkaneeffachuu beeksisa. Waayilii keenya Abtaamuu Xibaabuu taateewwan kanaa fi waan biroo nuuf ibsa. Galatoomee Aslii gamtaan kun waldaaleen biyya keessaa 176 ta'an walitti dhufuudhaan kan hundeessanidha. Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa adeemsifames naannolee 7 fi bulchiinsa magaalotaa 2 keessatti taajabuu isaaniiti kan isaan himanii adeemsa buufataalee filannoo itti banaman adeemsa sagalee kennuu akkasumas immoo adeemsa lakkaawwii bu'aa yookaan immoo sagalee filannoo taajabuu isaanii ibsa. Gamtaan kun guyyaa har'aa gabaasa isaa jalqabaa akka ta'e himuudhaan baasee irratti himameeti kan jiru. Gamtaan waldaalee dhaabbilee siviilii Itoophiyaa filannoof jedhamu kun naannolee 7 fi bulchiinsota magaalaa 2 keessatti jechuudha. Taajabdoota 2,200 ta'an bobbaasee buufataalee filannoo 2,000 ol irratti daawwannaa fi taajabbii taasisuu isaaniiti kan hime. Taajabdoota 2,200 bobbaasee kunneen keessaa 97 kan ta'an buufataalee filannoo keessa seenanii akka taajaban akka heeyyamameef kanaaf 300 garuu dhorkamuu isaaniiti kan hime. Buufataalee 2,000 ol inni daawwate yookaan taajabe keessaa buufataaleen filannoo 92 seeraan ala bifa ta'een yookaan immoo akkaataa seerri filannoo biyyattii deeyyamneen gamoowwan waajjiraaleen poolisii kaampiiwwan waraanaa akkasumas immoo waajjiraaleen paartilee siyaasaa keessatti argaman keessatti kan hundeeffaman ta'uu isaati kan hime. Gama biraatiin immoo buufataalee filannoo 99 ol kan ta'an jechuudha. Wayita adeemsi sagalee kennuu eegalamutti saanduqni yookaan korojoon waraqaan filannoo keessa kaayamu duwwaa ta'uunsaa erga mirkanaa'e booda saamsamee adeemsi sagalee kennuu eegalamuu isaati kan hime. Gama biraatiin immoo keessattuu duulana filadhaa wajjin wal qabatee rakkoo taajabuu isaas gamtaan kun himee jira. Buufataalee filannoo 256tti daangaa meetira 200 keessatti duulina filadhaa taasifamaa akka ture himeeti kan jiru. Habtaamu gamtichi ibsa baaseen irraa wantoota yaaddessoo ta'an taajabuu himanii mee wantooti isaan himan kun maal fa'a? Eeyyeen gamtaan kun keessattuu wayita buufataalee filannoo irra deemuudhaan taajabetti dhimmoota yaaddessoo yookaan immoo taateewwan yaaddessoo ta'an taajabuu isaa himeeti kan jiru. 338 qulqulleessuu fi mirkaneeffachuu isaati kan hime. Keessattuu taateewwan yaaddessoo gamtaan kun taajabeera jedhee inni tokko hanqina meeshaalee filannoo wajjin kan wal qabatudha. Kana malee immoo taajabdoonni akka hin taajabne iddoowwan itti dhorkaman jiraachuu isaaniiti. Kana malee immoo namoonni buufataalee filannoo keessatti argamuu hin qabne wayita sagaleen kennamutti buufataalee filannoo keessatti argamuun isaaniitis dhimma yaaddeessaa tokko akka turedha kan hime. Kana malee immoo wayita sagaleen kennamuu filattoota irratti sosodaachisuun fi qolcollaan akka mudatees gamtaan kun himeeti kan jiru. Iddoowwan gamtaan kun akka fakkeenyaatti kaase keessaa tokko naannoo Amaaraatti. Naannoo Amaaraa keessatti taajabdoonni gamtichaa iddoowwan tokkotti jechuudha buufata filannoo keessatti bulchaa aanaa fi hojjettoonni waajjiraalee gandaa biroo argamuu isaaniiti kan hime. Kanaan alatti immoo keessattuu naannolee Gaambeellaa fi Amaaraa iddoowwan muraasatti jechuudha miseensonni paartiilee siyaasaa filattoota akkasumas immoo raawwachiistota filannoo sossodaachisaa akka turanis taajabdoonni isaa gabaasuu isaanii gamtaan gabaasa jalqabaa har'a baaseen himeera. Galatoom Habtaamu. Atillee galatoom. Naannoo Tigraay magaalaa Gogaa jedhamtuutti haleellaan xiyyaaraa lubbuu namoota hedduu galaafattee namoota hedduu miidhuu kanneen ilaan argine jedhan BBC'tti himan. Haleellaa qilleensarra kanaanii namoonni hedduun miidhamu biiroon fayyaa naannichaa BBC'tti hima. Raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti haleellaa raawwachuu mormachuun haleellaan qilleensarraa shororkeessota balleessuuf taasifamee jedhe.
Lafa gabaa Togogaa jedhamtu magaalaa Maqaleerraa kiiloomeetira 25 fagaattee argamtutti haleellaan boombii kan raawwate. Wayita haleellaan kun raawwatu namootni hedduun gabaa keessa akka turan kanneen haleellaa kanaan miidhaan irra gahe hospitaala Aayidar magaalaa Maqaleetti yaalamaa jiran BBC'tti himaniiru. Gabaa keessa nama hedduutu ture. Guyyaa isaa 6 irratti haleellaan kan eegale. Haleellaa kanaan kan miidhaman namoota nagaa gabaa keessa turanidha. Ani yeroos mana karambullaan ture. Akkuma haleellaan eegaleen fiigeen ba'e. Yoon ba'u namoota kukkufan hedduun arge. Nama miidhames kan du'es argeera. Anis otuman fiiguun rukutame. Gara Maqalee kanan dhufe konkolaataadhaanii jedha. Mucaan ganna 16 haleellaa kanaan akka miidhame dubbatu. Miidhamtuun biraa harka isheerra rukutamte hospitaala Aayidaritti yaalamaa jirtu haala ture akkasiin ibsiti. Kanan rukutame harka koorra. Haleellaan kan raawwatame gabaa walakkaatti. Halkan meeshaa waraanaa gurguddaan nu kaafamaa ture. Haleellaan qilleensarraa garuu guyyaadha kan eegale. Namoota hedduu miidhaan irra ga'e argeera. Namootni qaamni isaanii ciccitee bifa isaanii addaan baasuun ni rakkisa ture. Anis battala rukutame naasuun of wallaaleen ture. Jiraattota baadiyyaa naannawaa san jirantu dhufee nu kaase. Haleellaa boombii qilleensarraan gabaa Togogaa irratti guyyaa kaleessaa raawwatame jedhame kanaan namoonni 7 miidhamanii hospitaala Aayidar jiraachuu ogeessi fayyaa hospitaalichaa maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko BBC'tti himeera. Lakkoofsi namoota haleellaa kanaan du'anii qixaan beekuun hin danda'amne. Jiraataan BBC'n dubbise tokko kan bakka gabaa kanaa akka ture himu lakkoofsi namoota du'anii haga 80 gahuu akka danda'u dubbata. Biiroon fayyaa naannoo Tigraay haleellaan kun raawwachuu mirkaneesse namoonni hedduunis haleellaa kanaan miidhamuu himeera. Qondaalli olaanaa biirichaa kan maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko namoota miidhaman kaasuuf ambulaansii gara bakkichaatti erginus loltoonni Itoophiyaa ambulaansiin akka hin dabarre dhorku dubbatu. Yeroo afurii ol ambulaansii erguudhaaf yaallee dhorkamneerra. Al tokko ambulaansiitti waan nu kaafameef ofirra deebi'uuf dirqamneerra. Kan dhorkaa jiran loltoota uffata raayyaa ittisa Itoophiyaa uffatanidha. Naannoo irraa xalayaa fidaa nuun jedhu. Qaamni xalayaa kennu immoo akkanumaan darbuu dandeessu nuun jedha. Qaamolee adda addaa irraa ragaa arganneen namoonni 44 miidhamaniiru. Namoonni 60 hanga 70 ta'an akka du'an ogeeyyiin fayyaa nutti himaniiru. Haleellaa qilleensarraa kana raawwachuun kan himatame raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa tibbana haleellaa qilleensarraa raawwachuu amanee gabaarratti haleellaa raawwachuu akkate dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetnet Adaana. Haleellaa qilleensarraa gabaarratti kun akkamiin ta'uu danda'a? Raayyaan ittisa biyyaa kanan godhu. Nuti raayyaa xiyyaafannoo isaa adda baasee rukutuu danda'u qabna. Gonkumaa kana gochuu hin danda'u. Humni qilleensaa keenya haleellaa qilleensarraa kan godhu bakka isaan dhokatanii jiranittidha. Juuntaan gabaa keessa miti kan jiru. Hordoffii hanga ammaa gooneen isaan kan jiran holqaa fi gammoojjii keessadha. Warra kana adamsanii qabuuf gabaa haleeluun gonkumaan barbaachisu. Warri rukutameen dhufe jedhanii fi ogeeyyiin fayyaa namoonni rukutaman jedhanii odeeffannoo kennanuu eenyu akka ta'an qulqullaa'uu qaba. Bakka haleellaan hin raawwannetti namoota miidhaman fuudhuu dhorkamne ka jedhus dogoggoraa jedhu Koloneel Geetnet. Oduun haleellaa qilleensarraa kun ka dhagahame lola jabaa guyyoota muraasa darban kaaba lixa Maqaleetti adeemaa ture jedhameen booda humnoonni TPLF lola kanaan waraana Itoophiyaarraan miidhaa gurguddaa geessisuu fi magaalota tokko tokkollee to'annoo jala oolfachuu himu. Raayyaan ittisa biyyaa garuu kuni gonkumaa sobaa jedheera. Dhaggeeffattoonni amma oduu gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii koongireesiin federaalaa Oromoo kafaa'uun filannoon haqa fi hirmaachisaa hin taane dimokiraasii fiduu hin danda'u jechuun filannoon bilisaa haqa beessaa fi fudhatamummaa qabu waggoota keessatti geggeeffamuu gaafatan. Haal siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee ibsa baaseen kafaa'uun hatattamaan mootummaan waloo hundi hirmaachisuu akka hundeeffamuu fi marii waliigaltee biyyaalessaa hundi hirmaachisaa ta'e hatattamaan akka jalqabu gaafatan. Ameerikaan lameen isii tokko magaala Finfinnee keessatti du'uu mirkaneessuun garuu sabab maatiif jecha odeeffannoo bal'aa kennuu hin dandeenye. Dubbii himaan State Department US Ned Price lammiileen Ameerikaa filannoo Itoophiyaa tajaajiluuf ture magaala Finfinneetti du'uu mirkaneesse. Josh Marsh Finfinnee hoteela Radisson Blue keessatti du'anii argamuu poolisii magaala Finfinnee beeksisee ture. Ministeerri dhimma alaa Suudaan mani maree nageen mootummaa gamtoomanii UNCS'n waldhabdee dhimma hidha haaromsa baay'ee irratti uumameen keessa akka seenuuf gaafate. Suudaan dhiibbaa hidhichaa nageen namoota miliyoona lakkaa'aman irraa qaburraatti UN akka mari'atuuf gaafate. Kib Madaagaskaritti beelti cimtee namoonni waan nyaatan dhabanii dhoqqee nyaachuu eegalan. Sagantaa nyaata addunyaa WFP naannichaatti rakkoon beelaaf ongeen kurnan 4 oliif jiraachuu himan. Namoonni 800 beelaaf saaxilamuu himan.
weerar covid-19 kan Uganda miidhaa jiru hordofee manni maree biyyattii torbaan lamaaf cufamuu himan. Torbe dabree miseensonni paarlaamaa Uganda dhibtooktaanii dhukkubichaan qabaman baha Afrikaatti dhukkubichi huncumee babal'achuu jira. Qondaalii adda bilisummaa Oromoo Yaasoo Kababaa waggoota lamaaf erga hidhameen booda kalee man hidhaa irraa bilisaan gadhiifame. Erga Abiy Ahmad aangoota dhufee dhaabaa baa'oo Daawud Ibsaan hooganamu waliin gara biyyaatti kagalee Yaasoon onkulees bar dabree hidhame. Waggoota lamaan keessatti manneen hidhaa sadii keessa turu kan himu qondaalii kunin haal keessa ture waayilkeen maatii olaanaatti. Dhugumaa ta'uudhaaf biyya kana keessatti adeemsi seeraa hin jiraa, abbaan seeraa hin jiraa, seerri hin jiraa, haqni mul'ataa, manni murtii bakka akkatti argatanii jedhanii dubbachuudhaaf nama rakkisa. Amma haala amma jiru kana keessatti hoggaatii lamaan kana yoo xinnaate dhaddacha yeroo 36 akkas dhaabbateen jira. Gaaf takka himatan himatame sana himanni sun sirriidhaa dogoggora kan jedhan jiru, ragaan natti bahee hin jiru. Akkanumatti si deddeebisuu, si mankaraarsu fi yeroo tokko akka ati namooma keellee jibbitu aansi godhu hojjechuudha kan achirraa mul'atu. Asirratti waan naan odoon dubbatiin irra hin darbine tokko abbaan alangaa federaalaa biyya kanaa maqaa kee irratti barreesse qaama himata jedhu sana yookiin immoo waan himata jedhu sana irratti walaloollee yoo barreesse jechuudha qabaniisi. Himata dhiisi himanni waan biraatiyu maqaan kee irraa jiraatu karaa olaan karaa gadaan walaloo barreessu yookiin waan fedhe irratti haa katabu fakkiillee irratti haa kaasu ati qabamtee hidhamta. Kanatu haqa jedhama biyya kanatti. Kuni haqaa miti. Haqni akkanaas hin jiru. Walumaa galatti ani hidhamaa siyaasatiin ture jaallan kiyyaa fi waallan kiyya kan afaana turan hidhamaa siyaasaa turanii. Of course hidhamaan siyaasaa murtii seeratii fi haqa karaa seeratiin argatu tokko illee hin qabu. Nuti isin immoo beekna kana. Garuu immoo yoo xinnaate pirooziijarii waan isa fakkaatu waan dhugaatti siqu tokko dhugaallee yoo ta'u baate odoo qabaatanii xiqqoo nama hammamsiisu ture. Akkaataan ittiin baatan maali atii fi warri galmee kee jalatti himataman? Laal hoggaa lama guutuu hidhamne ani amma hiikoo seera biyya kanaallee yeroon tokko bakki itti naan galle baay'eetu jira jechuun nan danda'a. Anaaf qofa miti lammii biyya kana keessa jiru hundumaafiyyuu waan gales natti fakkaatu. Sababni isaa waggaa lama guutuun hidhame waggaa lama guutuu eegan hidhamee ka'e booddee bilisaa jedhee na gadhiise manni murtii. Yaazoon waggaa lama hidhamee ba'e jechuutu irra malee bilisa jechuun irra hin jiraatu yaadaan. Ani hidhame kanaa ol waan hin ta'u hin jiru. Bilisaa miti ani kan hin ba'e jechuudha hidhamee hin ba'e malee. Bilisa kan hin ba'u qabu yoomi yeroo itti qorataan waan sana irratti qoratee waan suni soba ta'u. Of course gaafa san bilisa ba'ee ture. Waan si dhibu amajjii 2020 bilisa ba'ee akkanumatti poolisiin federaalatii fi tikni humnaan qabee na hidhe. Waggaa tokko walakkaa isaan tun hidhee na teessise akkanumatti. Kanaaf waggaa lama erga hidhame booddee bilisaa jedhan kalee. Bilisummaan sunees. Egaan bilisa ta'e immoo jechuudha. Akka seera biyya kanaatitti namni yeroo qorannooti ol darbee akkanumatti hidhame sun sila beenyaa argachuu qaba ture. Beenyaan bakka hin jirretti hidhamanii ba'anii namni hundumtuu jechuudha. Ana dabalatee namni hundumtuu hidhamee ba'e malee namni bilisa ba'e hin jiru. Isaaniyyuu hin kaanfatani bilisa baatee ugguu jedhan. Kan hidhamne sun immoo maalitti akka lakkaamu naan gallee inni haa'u. Barattoonni siin jedhu bilisa baatan jedhanii nu gadhiisanii akkaataan itti gadhiifamne akkana. Amma ba'uu keetiin miira akkamii qabda waa'ee gabaatee booda ba'uu keetiin waan sitti dhaga'amu maali kara fuulduraallee karoorri kee maal? Fiilingiin ani qabu wanti kun gaafa qabsootti dabalamu wanta akkanaa kun akka jiru waan hin beekuuf itti amanees waan hin dhaqeef dararaa kamiyyuu bardaniin gama kanaan dhufu kamiyyuu nurra ga'uu akka danda'u anii fi jaallan kiyya waayillan kiyya hundumtuu amanne waan seenne fi wanta itti seenne sana kaayyoon hamma bakka geessutti irraan deebinu inni goone kanaaf hidhamuun duraa fi hidhaadhaa ba'uun homaa fiilingii addaan irratti nuumne. Waa'ee fayyummaa keetii yookaan immoo dhiibbaan yookaan miidhaan sirra gahee jira eegan? Reebichi tokko hin ture yeroo nuti poolis koomishinii turre reebichi tureera. Na yaadadha guyyaa isaa gaafa sadaasaa 26/2019 reebicha hamaa tokkotu ture baay'ee reebamne nama baay'ee miidhanii namni ilkeen cabdee kan harki cabee kan miidhaan adda addaa irra gaheen ture gaafas xiqqoo dararama. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa aganomaa nu eegatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa karaa miidiyaa hawaasatiin Facebook keenna BBC Afaan Oromoo hordofaa walii qooda. Mammaasii galgal kanaa yoo ammaaraniif yoo hammaatan nyaanni nuum dhumaa jedha. Hiikaan isa isan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beeka Atoomaa gam teknikaatiin Oskar Bunga kaysaniif dhiyeessan asli galgalooti agborii isaatti akkana naga waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.